Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiriyootanii firoottan koo akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii isin jechaan har'anii waa'ee feesbuukaa irratti biloogii jechaadha. Biloog listii warroota jara galee karaa kamiin argachuu dandeenya jechaadha. Warra biloog listii goonee jechaadha karaa kamiin ilaaluu dandeenya. Warroota nama jeeqanii biloog listii goonee wantoota nu gadhiifnuu fi wantoota adda addaa nu hordofuu akka hin dandeenye wanta nu poosti goonu akka arguu hin dandeenye nama jeequ yookiin nama wantoota hin taane gadhiisu tokko biloog listii yoo godhan karaa kamiin akka mul'atu isin agarsiisa. Deebiitii yoo irraa banuu barbaanne yoo irraa hiikuu barbaanne jechaadha. Namni suni nama beeknu ta'e yookiin nama dogongoraa fi sirreeffatu ta'e biloogii isa irraa hiikuudhaaf karaa kamiin akka irraa hiiknu isin agarsiisa. Asumaan na duukaa bu'aa isiniin jedha. Isaan dursatti feesbuuka koo jechaadha peejii fi feesbuuka koo foolowing laayik peejii gochuu hin dagatina. Asumaan gara peejii kootii isin agarsiisa. Fakkeenyaaf kuni abdii teeknikaal aappii kan jedhu peejii kootii laayik invaayit gochuu hin dagatina hiriyoota keessaniif. Asumaan abdii rabbii kan jedhu feesbuuka kootii jechaadha. Isa kana wantoota tokko irra gadhiisee jira waan ta'eef wantoota isin fayyadu hedduu jira. Laayik foolowing godhaa hiriyoottan keessaniis foolowing gochuu hin dagatina. Sheer laayik godhaa daawwadhaa isiniin jedha. Asumaan amma gara biloog listii isin agarsiisa. Biloog listii warroota biloog listii goone jechaadha. Fakkeenyaaf warra biloog listii goone keessaa seenuu barbaannas tuqaa sadii kana tuqna jechaadha. Waggaa tuqaa sadii tuqne ol argina akkaawunti seeting jedhamudha. Akkaawuntii irraa okee jennee biloogingii kan jedhu kana ni agartu. Isarratti tuqna jechaadha. Waggaa isa tuqne haala kanaan as keessa galee jira jechaadha. Warroonni biloog listii fakkeenyaaf biloog godheeru warroota kanneen jechaadha. Amma biloog listii fakkeenyaaf karaa kamiin goonaa isin agarsiisa. Fakkeenyaaf hiriyaa kootiin biloogaa godha ilaalu. Fakkeenyaaf ilaalla. Amma fakkeenyaaf haala kanaan biloog listii ta'eera jecha kontaatti mana filabee haala kanaan waggaa biloog listii keessa galuu beekte wantoota an gadhiisuu fi waan inni gadhiisu illee an arguu hin danda'u waan ani gadhiise illee inni illee na arguu hin danda'u waan illee isa arguu hin danda'u jechaadha. Abdallaa Kadiir kana wanta an gadhiisee fi waan inni gadhiise illee arguu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf mee amma isarraa hiikuu barbaade yoo inni irraa hiikuu barbaade asumaan sarara sadii kana tuqna. Asumaan ni dhufna jechaadha. Akkaawuntii seetingii bira dhufna. Akkaawuntii seetingii bira dhufne biloogii kan jedhu kanarra okee jenna. Achi booda fakkeenyaaf Abdallaa akkuma isin argitan Abdallaa Kadiir kan jedhu kan dura biloog godhe jechaadha. Asirra dhufee jira. Akkuma isin argitan irraa hiikuu barbaade as unblock jedhaani. Haala kana unblock jennee goone jechaadha. Irraa hiikamee jira jechaadha. Amma fakkeenyaaf isa irraa hiikee jira. Nama maqaan isinii dhufuu dide asirra barreessitan jechaadha. Bakka kana barreessitanii yookiin iimeelii isaa yookiin maqaa isaa asirra barreessitanii barbaaddan jechaadha. Yoo isaan isinii dhufa akka biloog listii keessa galeeru jechaadha. Haala kanaan biloogii irraa hiikuu dandeettanii isin jedha. Amma asirra fakkeenyaaf kan duratti waggaa dura asii mallattoo gaafatu haaluma kanaan argituun amma ni dhufeera aad gootan jechaadha barbaaddan. Akkasii nagaan fayyaa na jiraadhaa.
viidiyoo koo laayik peejii koo laayik gochuu hin dagatinaa isin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Oolmaan oolmaa keerii isin haa ta'u.